Check. 1, 2. Check. 1, 2. Alamayo, bakka tamma jirtu baay'ee bareedaadha. Eeyyee bakka amma kaameraan sirra ture baay'ee bareedaadha. Alamayo, bakka tamma jirtu baay'ee bareedaadha. Mee gara kaameraa ammaatti naa deebi'i. Eeyyee bakka amma kaameraan sirra ture baay'ee bareedaadha. No, hin jirtu. Mee gara kaameraa ammaatti naa deebi'i. Hello. No, hin jirtu. Natti mul'atu because warra kaameraa control sirra kaa'ee hin jiru. Amadiyaasin natti mul'atu because warra Amadiyaasin kaameraa naannoo alamaa kaa'ee hin jiru. Yaalime. Amadiyaasin kaameraa naannoo alamaa yaalime. Yeah, we are ready over here. Bye for everything. Nuti cooperasi. Yeah, we are ready over here. Bye for everything. Nuti No, don't move. Huh? Koi cameraman in the Myra, hold on. No, don't move. Don't worry about it. They will handle it. Camera, I'm ready. Myra, hold on. Don't worry about it. They will handle it. Camera. Yeah, I'm ready. Rafa Gojer. Good. Zoom. Zoom out good. Camera of Rafa Gojer. Zoom in good. Good. Zoom. Basic. Zoom out Garu. Cannabales. We don't need zoom in good. Basic. Akka naaf isheen hin baanetti
irratti garuu kana balleessa. We don't need this one. No. No. Okay. Kamera kan keenya irra kan. No. No. Okay. Sinaga, please don't move camera. Yeah, I'm ready. Yeah. I should come moving with camera. No, please don't move camera. Head. Yeah. Yeah, I'm ready anytime. I should come moving with camera. La certa. Yeah, I'm ready anytime. Jalqabnu. La certa. Jalqabnu. Yeroo kaameraan nurra jiraatu haasaa jalqabna. Daawwattoota keenya kabajamoo bakkeen addunyaa guutuurra keessanii kan gama intarneetiin akkasumas immoo saatalaayitiidhaan nu hordofaa jirtanii yeroo daawwattoota keenya har'a kabajamoo bakkeen bara 2000 guutuurra keessanii kan gama miidiyaa intarneetiin akkasumas immoo saatalaayitiidhaan kabajamuu hordofaa jirtanii yeroo ammaatti keenya seenaa tolleessaa galmaa bara 2004 egaan sagantaa yeroo muraasa miidiyaa dhiifaa sirna eebbisaabsiisuu kabajamuudhaaf yeroo ta'e akkasumas ammaatti waa'ee uummanni keenya seenaatti jiru galmaa'uudhaan sagantaa egaan sagantaan keenya yeroo muraasa booda Minnesota keessaa isiniif dhiyeessuu sirna eebbaa Oromiyaa miidiyaan akkasumas immoo waa'ee dabarsinaa haasawuma waliin jalqabuudhaan gara sagantaa namootaas galma University of Minnesota seenaa hanganiif darbuudhaaf sirna eebbaa Oromiyaa miidiyaa irra jiru isinii dabarsinaa amma yeroo jalqabamu bakkeen garaan hundumaa namoota keenya warra haasaa qabna isin keessaa kun hanga jaalaatti anaaf laliseensaa guddotaan kunneen haalota guddaadhaan eeggachaa isin hubachiisaa isinis immoo bakkeen jirtan hundumaan akka nu faana jirtan abdii guddaa qabna. Guyyaan kun guyyaa seena qabeessa kan hundumtuu abdii guddaadhaan eeggachaatti jiru. Lalisee maalitti dabaltu?
Egaan akkuma laliseen jettee yeroo ammaa uummatni hedduun seenaa jira keessummoota simachaa jiranii diida sanaatti akkasumas immoo burcuqqoon itti buna dhugan kanneen gurguran laliseen jettee yeroo ammaa hedduun seenaa qabraa keessummoota simachaa jiranii diida madaatti jira akkasumas immoo burcuqqoon itti buna dhugan kanneen gurguran haala uummatni adda addaa gabaasaa jiranii uummanni kan qabu gurguramaa jira uummanni haalaan baay'ee gammadaa jira istuudiyoo keenya yeroo itti feesnee isaan keenya uummata keessa deemanii haala maalummaa akka jiran hundumaa nu gabaasaa jiranii nuti immoo sagantaa keenya yeroo baasisuun keenya nutti himanii qaba uummanni hedduun yeroo kana guyyaa kana jechuunis bitooteessa tokko haala guddaadhaan haala namatti toluun eeggachaatti jira kun sirna eebbaa uummanni keenya qabeessa ta'uu yeroo kanaa jechuun yaaduu jechuunis bitooteessa tokko adda addaa dhufaatti jiru guddaadhaan haala namatti toluun Ameerikaa keessatti jira Awurooppaa baay'ee jiru eebbaa Awustiraaliyaa keenya qabeessa ta'uudhaaf yeroo adeemaa jiru namoonni keenya gara galmaatti seenaayyuu adda addaa irraa dhufaatti jiru istuudiyoo yeroo asitti kun Ameerikaa keessatti kan Awurooppaa irraa illee dhufaanii Ingilandi irraa dhufaa jiru Awurooppaa irraa dhufaa isin yeroo ammaa namoonni keenya gara galmaatti seenaa sanii gama laayitiif istuudiyoo yeroo asitti dhufeeffanne yaaddi keenya sagantaa asirratti himaa jiru kanaa lamaan asirraa gaarii akkasuma kanneen uffatanii adda addaa sanii gurguramaa laayitiif akkasumas immoo lalisee kan daawwaa tokko sagantaa kana argataa jiru kanaaf asirraa gaarii akkasuma hordofaa walumaan jirra ani abdii fiixee akkasumas immoo
Ah, hello. Ah, jalqabu. Yeroo muraasaa fi rakkoo teeknikaa nu mudateef dhiifama guddaa isin gaafannaa kanneen gama intarneetiin nu hordofaa jiru. Yeroo muraasaa fi rakkoo teeknikaa nu mudateef dhiifama guddaa isin gaafannaa kanneen gama intarneetiin nu hordofaa jiru. Rakkoo teeknikaa mudateef baay'ee guddaa dhiifama guddaa isin gaafannaa sirnaan haalaan jalqabaatti jira Oromiyaa miidiyaa sirni rakkoo teeknikaa mudatee baay'ee guddaa dhiifama guddaa isin gaafannaa sirnaan haalaan jalqabaatti jira Oromiyaa miidiyaa sirni jechuudha sagantaalee adda addaa qabna asirratti yeroo ammaa aadaa bareedaa sagantaalee Oromoo kana keessa jalqabnu sagantaalee keenya isaan beeksisuu fi akkuma Oromoon aadaa bareedaa qabaa aadaa bareedaa Oromoo kana keessaa inni jalqabaa Laliseenna Times. Guyyaan waan dubbannu hundumaa asirratti guyyaa kana dubbannee xumurreennaanii booddeessaan dubbii guddaatu nu eegata. Guyyaan waan dubbannu hundumaa asirratti guyyaa kana dubbannee xumurreennaanii booddeessaan dubbii guddaatu nu eegata. Namoonni dubbachuudhaaf affeeramanii bakka garaatti argamaniif dubbii har'a dubbannu biyyoota adda addaa hiikuusaadhaan namoonni dubbachuudhaaf affeeramanii bakka garaatti argamaniif har'a ariicha biyyoota adda addaa wal masduneessummoonni isaan dubbatan har'a guyyaan kun guyyaa isaanii qabeessanii guyyaa bareedaa ta'uu isaatii wal eegaan akka isinii dhiyeessuu dandeenya. Guddaa qabnaan guyyaan keenya ammayyuu seenaa bareedaa ta'uu isaatii alagaan abaayisee faana mattaan afoola guddaa qabnaanni wanti gadaadhaayyuu saanii sagantaa garaatiraa jaalladhanii baay'ee kana namatti ammoo wanni gabaadhaadhaa ta'aniitu sagantaa kana eeggachaatti jiranii kan kana hin jirre baay'ee sagantaa kana baay'ee akka gaariitti warri hordofaa jirtan sagantaan keenya ittuma fufaa baay'ee sagantaa kana haalaan akka gaariitti warri hordofaa jiran sagantaan keenya warri sagantaa kana galan seentanii jiran asuma jirre isin beeksisna
Hello. Yes. Akka bultan Teacher A. That's baga nagaan nuu dhuftan beautiful. Okay. ani maqaan kiyyaa Sintaayyoo Badhaaneen naan jedhani Atlaanta irraa hin dhufe na keessummeessuu keessaniif hedduu galatoomaa. Guyyaa har'aan tanaa guyyaa seenaa guddaan itti dalagame seenaa Oromoo keessatti waan guddaan guyyaan itti dalagame guyyaa har'aan tanaati. Gaafa sossoo'insa waan kanaaf Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiidhaa fi akkasumatti illee Oromoo First Movement jennee gaafa hojii jalqabne magaalaa Minisootaa kanatti dhufnee magaalaa Minisootaa kanarraa gammachuudhaan akka Jawaariyootti beenzilatti guutaniiti gaggeessitan asii. Beenzilli isin asirraa magaalaa kanarraa guutanii geggeessitan addunyaa tana waliin gaheeti deemee hunoo isinitti deebi'e. Oromoo gammannee gammadaa. Baga jiraatan baga jiraanne. Ummata miliyoona 40 ol yeroo ammaan tanaa kana keessatti ummata sagalee dhabee waan ifii ibsachuu dadhabee addunyaadhaan addunyatti illee waan himatu aadaa fi seenaa fi eenyummaa fi barsiifachuu dadhabeef har'aan tana afaan taatanii fi ummanni Oromoodhaa Noorz Ameerikaa keessa jiru keessaa ummanni magaalaa Minisootaadhaa Minneapolis fi Seent Pool keessa jirtan akkasumatti magaalaalee adda addaa Noorz Ameerikaa keessa jirtan Awurooppaa illee warri jirtan gargaarsa gootanii asin nu geessaniif galatoomaa. Har'aan tana sagantaan keenya itti fufaa. Ala kanatti ni gurgurama. Sanillee waan seenaati. Seenaadhaaf kaayyatanii sanillee bitadhaa. Namoonni har'aan tana hedduun as keessa deddeemanii isin gargaaraa jiranii yoo gaaffii qabaattan warra volunteer jira maqaa isaanii volunteer irra katabamee jira isaan san dubbistan jechuudha. Keessummoota keenya baga nagaan nu dhuftanii kanatti aansee maanguddoota nama sadiin asitti afeeruu barbaada akka eebbaan nu banan
Isaan kunis obbo Efreem Olaanii, obbo Lammii Shunaa, akkasumatti illee barsiisaa Naasir Hamzaa bakka bu'aa Sheekh Bashir bakka bu'aa Sheekh Bashir ta'anii isaan asitti argamanii mee ogguu kanaaf simaddaa. Nagama. Akka aadaa Oromootitti eebbaan akka nu hubantan isin gaafanna. Akkam jirtu naaf koshaa baga nagaan nuftaan barii nagaa ilillee tiksaa'ulee gaadii nagaa gaarsaa biyya nagaa xiqqaa guddaan nagaa alaa biyya nagaa hogganaa bunees nagaa barkaa olqunni nagaa nagaanuuf haa ta'u gaaddisni gaaddisa guddinaa haa ta'u gaaddisni gaaddisa jabaa haa ta'u gaaddisni gaaddisa tokkummaa haa ta'u gaaddisni gaaddisa dhugaa haa ta'u dhugaana waaqayyo haa ta'u warri eebbistan warra eebbifameen bultan ta'a barri isin haa eebbisu waaqni isin haa eebbisu haa eebbifamee warra bultan ta'a warri wajjin keessan dhugaa ta'u ta'a warra hojjettan hojii keessan bu'aa qabu ta'a warra dubbattan dubbiin keessan dhugaa qabu ta'a hayyee tokkicha waaqa gurraacha waaqa Oromoo waaqa bokkuu sibiilaa waaqa shannan gaddaa waaqa sagaltamman garbaa waaqa salgan booranaa waaqa ciicoo gurraatti waaqa siiqqee hayyoo waaqayyo nagaadhaa walitti nu qabdee guyyaa kanaan nu geesse qubaan si haa ga'u qubaan si haa ga'u qubaan si haa ga'u dhagni waaqa haa ta'u waaqni haan dhugaa haa ta'u waaqni haan rooba haa ta'u roobni haan lafa haa ta'u lafni haan marga haa ta'u margi haan horii haa ta'u haan horate Oromoo haa ta'u Oromoon haan bilisummaa argate haa ta'u Yeah, we have a water. Naguma waltanii nagaan hunduma keessaniif haa ta'u wanti nagaan wanti gaariin akkuma dhufe waaqayyo fuula isaa gara keenyatti deebisu nan abdadha waaqayyo akka inni nu gargaaru miidiyaan kuni rakkina saba keenyaa
bakkeetti baasuudhaatiif haqa saba keenyaa mul'isuudhaaf dhugaa saba keenya jalaa dhokate himuudhaatiif meeshaa gaarii akka inni ta'u Waaqayyo immoo akka inni kana nu gargaaruutiif nan abdadha. Waaqayyo saba keenya gaarummaatti habaasu, aduun tolaa aduun qajeelinaa nuuf ba'u, dhugaan saba keenyaadhaa haa mul'atu, daandii nu irra deemnu hundumti nuuf qajeelu, Waaqayyo fuula isaa gara keenyatti deebisu, gargaarsa isaa waaqarraa nuuf ergu, Waaqayyo ayyaana isaa nuuf baay'isu, waan hojjennu waan dubbannu hundumaatti Waaqayyo ayyaana nuuf baay'isu, wanta dhokkate hundumaadhaa ifatti nuuf baasu, mirga keenya dhugaa keenya Waaqayyo nuuf deebisu, ayyaana isaa bal'aatiin Waaqayyo ganamas galgalas nu haa eegu, daa'imoota keenya nuuf guddisu, dargaggoota keenya nuuf jabeessu, maanguddoota keenya lubbuu dheeressu, Waaqayyo fuula isaa ayyaana isaa yeroo hundumaadhaa gara keenyatti haa deebisu. Nagaan Waaqayyo biraa dhufaa, ulfinni Waaqayyo biraa namaa kennamaa, kennaan hundumtinuu, kennaa gaariin hundumtinuu Waaqarra isa jiru Waaqayyo keenya biraa kennama sababii ta'eetiif Oromoon fuula isaa gara Waaqayyotti haa deebisu. Waan isa barbaachisu hundumaa isa kadhatee isarraa argatu. Waaqayyo ayyaana qabeessa inni bara baraan nu haa gargaaru. Ameen. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي سبحانه وتعالى أعداء من تيوجي والفاليس وكهنتاني مركني ساجرا ومني أدرد بتافري. مالك ربي سبحانه وتعالى أنت خيستي قالت ربي تنيقلا فارو ربي تنيقلا خنافو قالني قدام سورة الفاتحة سورة الفاتحة أنتني قالت قدام قلت ربي سبحانه وتعالى قالني أولج قالني أمتك قاري خن أسول كابي قالني قلت ربي سبحانه وتعالى ميديا لا في سي أسينو قل جرا سورة قباب تنا قالت ربي قل جرا قرانا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربنا كبر، ربي كفة رهقب، ربي سبحانه وتعالى قرتي سجلي وكامتي سجلي تنيتملست ربي ميديانا هقول ربي مرجع خيني قرتي ورا قرتي مرجي ساني سبوا ميديا خناتين أرجمي في حق نساني أرجم ربي هقول سبوا ميديا خنات ربي سبحانه وتعالى قندت تكون قدي تكون ما ربي سبحانه وتعالى تكون مرت بلسم ربي نواخن ربي سبحانه وتعالى ميديا خنا سببات كمان قرتي هندي تاتي تجاوت ربي هقول
rabbiin qabeenyaan bira haa dhaabbatu, rabbiin dandeettiidhaan bira haa dhaabbatu, rabbiin waa hundaan bira haa dhaabbatu. Warra gartee nuti illee halkanii guyyaa wanni waan keenya fudhatee kan guyyaa bira dhaabbatu rabbi nu haa godhu. Dhugumatti wanni gartee dilaarraa gartee dheebuu waan nuti barbaannu bakkaan gahuu nu dhorke gartee sagaleen teenya sagalee takka ta'uu wanni dhorke miidiyaan dhabamurraa. Miidiyaan jiraachuun kuni sagalee uummataa gartee sagalee takka godha. Sagalee kwaamte sagalee ummata sagalee hin qabneef sagalee ta'a. Kanaafuu warri waan kana duuba taa'ee warri waan kana itti yaaddawee hirribatti dhabee hawaasarraa warra gartee mana duuba taa'ee kan mul'anne miidiyaa irratti waan kana irratti hojjete warra waan kana gadhaabe warra waan kanaaf sababaati rabbiin subhaanahu wa ta'ala yaada muraad isaanii rabbi haa guutuuf. Rabbiin ummata rakkate hunda sababa miidiyaa kanaatti furmaata rabbi haa kennuuf. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala amantiin teenya takka ta'uu baatus waan waliigalaa qabna waan waliigala irratti rabbi tokko nu haa godhu. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala duratti nu haa deemu. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala olii nu haa deemu. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala gartee ummata gaggaarii ummata gartee mirga ofiitiif dhaabatee ummata gartee mirga namaatiif illee dhaabatu rabbi nu haa godhu. Warra bira dabalee ummata biraallee gargaaru rabbi nu haa godhu. Ni danda'a rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkasii wanni rabbi isa dhibu hin jiru. Rabbitti amanaa qofa gartee wanni rabbi isa dhibu hin jiru. Abdiin kutatina kunoo tana tumsi guddaan kana kunuu qabsoo guddaa akka ta'e amanaa tana duuba. Qabsoon kuni bakkaan geessi anaa fi isin barbaaddi duuba warra waan kana bira dhaabbatu rabbi nu haa godhu. وصلى اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. maanguddoota keenya galatooma fayyaada isiniin jenna. Beetanii hoggaan akkanatti isin duratti bahee achi hoggaan isin laalu gammachuu akka malee isin dhagahama. Gammachuun akkana dhagahamtu tuni waan bu'aa qabu tokko waan faayidaa qabu tokko guyyaa har'aan tana lammii Oromootiif gadhaabuudhaaf deemaa jirra. Sanumaatu isin keessaan natti mul'atee na gammachiisa. Baga nu jiraattan Oromoo. Amma kanatti aansee pireezidaantii waldaa koomunitii Minnesota obbo Maatiyaas Guddinaatiin asitti afeeruu barbaada. Magaalaa teessan dhufnee magaalaa teessan tanatti baga nu simattanii ummata kanallee dhuftanii akka nu simattanii gamana isin yaamuu barbaada obbo Maatiyaas. Now of culture, duraan dursee ummati Oromoo magaalaa lakkuu jiraattan bakka nagaan dhuftan warri sagantaa kana bakkaan ga'uuf itti dadhabdanii bakka fagoorraa isteeta garaagaraa irraa
irraa yookiinis immoo Ameerikaa alaa warri dhuftanis galata guddaa qabdu bakka nagaan dhuftanii. Egaa akkuma aadaatti magaalaan kun waldaa hawaasa Oromoo Minisootaatu itti gaafatama qaba. Kanaaf ani asitti affeeramee nagaa isin gaafachuu fi carraa kana argachuutti gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Baga nagaan dhuftanii hundumti keenya waliin dhaabbannee sagantaa kana akka bakkaan geenyu abdii guddaan qaba. Hangafaa qabsuu dhiiraa dubartii ijoollee dardaraa hanga jaarsoliitti hundumti keenya keessatti hirmaanne waan dhimma keenyaa kana akkaataatti bakkaan gaanu irratti tokko taanee akka hojjennu abdii guddaan qaba. Ammallee dhaamsi kiyya kanuma. Nagaa kiyyatti aansee waan miidiyaa kun yeroo hedduu hunduma keenya yaachisaa akka ture beennaa. Miidiyaan yeroo ammaa meeshaa sabquunnamtii addunyaan ittiin wal quunnamu dhabuu keenya irratti waggaa 100 amma gara 20tti adeemaa jira. Jaarraa lammaffaa keessa jirra jechuudha. Erga cabnee mirga keenya sarbamne. Kanaaf meeshaa sabquunnamtii yoo qabaanne ittiin wal quunnamuuf, odeeffannoo ittiin wal jijjiiruuf, barnoota ittiin guddisuuf, akkasumas aadaa fi bashannana garaagaraa ittiin walii hiruuf hawaasi tokko meeshaa sabquunnamtiin barbaachisaa. Itti dabaleellee warri daldaltoonni warri investoroota ta'anillee ittiin beeksifachuuf, waan advertaayizii gochuuf, gabaa gurgurtaa walitti gurguruuf, odeeffannoo ittiin wal jijjiiruuf meeshaan sabquunnamtii yookiin miidiyaan jennu kun barbaachisaadha. Kabiraan hariiroo hawaasa tokko qofatu hin ta'in hawaasa gara biraarraa aadaa boonsaa ta'e hawaasa biraarraallee barachuudhaa fi aadaa fokkisaallee ittiin irra aanuudhaaf miidiyaan barbaachisaadha. Kanaaf Oromoon kan irratti boonu miidiyaa tokkoffaa feer yookiin garlamee kan hin taane miidiyaa haqaa tokko kan objektiivitii yookiin immoo waan dhugaa ijoo dubbii irratti hundaa'e hunda walqixa tajaajilee aadaa keenya, siyaasa keenya, dinagdee keenyaa fi hawaasa keenya kan jajjabeessu miidiyaan tokko dhaabbachuun isaa baay'ee barbaachisaa waan ta'eef koreen yookiin murni kana kakaasee irratti hojjechaa ture. Kunoo har'a guyyaa inni itti dhalatee biyya kana keessatti qofa otoo hin ta'in addunyaa maraa irratti guyyaan itti dhaga'amu ta'ee jira. Kun gammachuu guddaadha. Harka walitti dhahaatii nuu simadha. Egaa akkuma hundumti keenya hawaasaafis namoota kana keessatti hirmaannu hundumaaf dhaamsa gabaabduu tokko dhaameen bakka nagaan dhuftanii dhaamsa koo xumuraa. Kunis jechuun miidiyaan kun gara fuulduraatti kun ilaalcha nama tokko, ilaalcha dhuunfaa kootiis kan waloos ta'uu danda'a. Oromoo hundumaa kan qixxatti tajaajiluu fi Oromoo hundumaa kan tokkummaa isaa jabeessuuf communal harmony yookiin walta'iinsa Oromoo tokko akka jabeessee gara fuulduraatti sossoo'u akka ta'u abdii guddaan qaba. Warri keessatti hirmaattanis, warri deeggartan, warri maallaqaan, beekumsaan, dandeettiidhaan waan garagaraan deeggartan kanarratti tumsa akka gootan abdii guddaan qaba.
egaa gara fuulduraatti miidiyaa walta'iinsa miidiyaa yeroo jennu televizyiina yookiin reediyoo qofa miti waan baay'ee sooshaal miidiyaa jira reediyoo gaazexaa barruulee kun bakkatti afaan oromoo yookiin aadaan oromoo keessatti guddataa deemu kan bu'uura buusu jechuudha amma yoo niiyork taayimsiin argitanii ingiliffa biyya kana keessatti barreeffamu seera isaa kan dubbisee tolchee dabarsu kana waan ta'eef kan keenyallee bakki barnoonni afaan oromoo aadaan oromoo dinagdeen hawaasni kan sooshaal garagaraa keessaa madduuf keessa burqu akka ta'u abdii guddaan qaba waan dhaggeeffattaniif galatoomaa gara isa tokkotti isin deebisa galatoomaa. Obbo Maatiyaas galata guddaa qabdu. Magaalaa teessan gara keessatti nu affeertanii qophii guddaa akkana fakkaatu kana nu qopheessu keessaniif galatoomaa. Amma kanatti aansinee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiin boordiidha qaba. Boordiidhaan bulla qaamni bulchaan olaanaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiidha boordiidha. Boordii san bakka bu'uudhaan pirezidaantiin boordiidha Dr. Hamza Abdurrazzaq asitti ba'anii akka isin simataniin afeera. Dr. Hamza namni hin beekne yoo jiraatan Profeesara Faayinaansiiti Harvard Yuunivarsiitii keessa barsiisanii mee Dr. Hamza asitti naasimadha. Ayega na kolchaanis kolchaa duraan dursee bagga nagaan dhuftanii isiniin jaa meeqa tokko harka walii dhawaa asitti argamuu keessan. Ammallee bagga nagaan dhuftanii isiniin jaa. Itti aansee baga gammadaniin isiniin jaa ilmi isinii dhalate. Warra as keessa jirtan qofa osoo hin ta'in warri addunyaa biyya garaagaraa teessanii har'a teeknooloojii ammayyaa kanaan nu laalaa jirtaniis dhaggeeffachaa jirtaniis hundi keessanuu ilmi dhalatee ilmoon isin dhalatee baga gammadaniin isiniin jaa. Dhaamsiniin dabarse kun hundinuu dhaamsa maqaa kiyyaatii fi maqaa boordii maqaa ammaas akka maqaa liidarshiippii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii hunda ta'eetiin isinii dabarse. Ammallee baga gammaddan kuni qabeenya keessan isin asii bu'uursitanii asiin geessan isiniitu facaafatee asii magarsuudhaaf qophaa'u jira. Baga gammaddaniin isiniin jaa. Osoon gartee ergaa gabaabduu takkataniin dabarsuu barbaadu ittiin seenne dura warra
boordii keessa boordiin akkuma reefu Dr. Sintayyoon jetti hooggansa ol'aanaatti san keessa warra as jiru jira saniin hogguta akka argitan barbaada. Obbo Abdusamad Umar boordii keessa jiranii ol naafaa. Kanumaaf miidhaga kanuudhaaf asiikaanii isaanis Teksas irraa dhufan jechuudhaaf akkasumas obbo Kitaaba Magarsa ol kaana simada. Akkasumas obbo Leencoo Abbaagaroo London irraa dhufanii naasimada. Akkasumas adde Eertiraa namarraatis as jiranii community leader keessa jiranii naasimada. Akkasumas adde Abbii Ittijaatis naasimada community keessa. Ammas obbo Isa Ulo fagoorraa dhufanii naasimada isaanii. Hayagaa hanguma boordii maqaa dhooytee kaan maaliif takkanaan jenne warri executive committeetiif warri as keessa jiraniif warri akkasumas kanaan dura waan kana sosoosanii asiin kan hedduu jira. Tokko tokko isaanii maqaa dha'ee kaan maan hambise jedhanii akkanan komanne isaanii barbaada. Hunda isaanii executive council nam 9 approve goone isaan jalattis warra jiru jira. Kanaaf hunda isaanii na galateeffadhaa naasadhaan bitata as jiranii. Egaan hangas jee booda gaa wanni jechuu barbaadu baruma kana keessa gaa baradheen gaddaa hoggaa jenne akka harka lakkoofsa jechuu keenya malee wanni kunillee akka ta'e jechuu keenya miti. Hoggaa Oromoo Forestiin dura soso'insa jalqabu magaalaa kana keessa jalqabee anilleen gaafa san itti seenee akkana gartee waa hunda waan inni godhutti hin jiru. Gaafa san bosonuma taayetiin Ahmayyaasiin Oromoo TVdhaan waan dabarsurraa agarree gammannee mirqaaniin hundinuu kaanee gaafa san gaa makiinaa kaaftaniitti achii nu qajeelchin dachii hunda waliin geessanii boson irra dhaabbatan Oromoo Forestiin waan isaanii community engagement isaanii godhaa turanii. Kana akka gaarii beektan waan ta'eef jecha kana keessa seenee waan irra deebi'ee dubbadhu hin jiru. Ammoo meesajii yookaan ergaa tokkoon qaba. Ergaa kana kan hin qabu tokkoffaa akka nama ogummaa faayinaansiitiin haasa'uuf deema. Tokkummaa ammas akka gartee nama waan projektii kana ani project finance yookaan corporate finance investmentiidhaan barsiisaa amatti hedduudha. Waan kana waan ta'eef jecha Oromiyaa Media Networkiin kuni akka ogummaa kiyyatti akka projektii tokkotti ilaala, akka prograama tokkotti ilaala. Kanaaf duuba maaltu barbaachisaa? Nuti ilaal projektii tokkoon success factory fi failure factor jennee addaan baafnee xiinxallee ilaalla. Hoggaan kana ilaalu maaltu barbaachisaa? Waanuma jalqabne kan akka nama hawwiin jalqabnee bakkaan gahuudhaaf maaltu barbaachisa jeetiin waan gabaabaa tokko isinii himsu isu barbaada. Dura
barbaachisa yaada kana barbaachisa miidiyaa kana Oromoodhaaf ummata guddaa kanaaf irra deebi'ee isinitti himuun barbaadu. Kuni Oromoo walii galte akka gaarii wanni kun hir'ina nu keessa jiru taacha walii galle karaa highway nu barbaachisu kana hin qabnu walii galle kana irra deddeebinee waan irra deebi'ee isinis waan ijuu hin qabanis ni beeytanii jechuu kiyya warri addunyaarra jirtan sossoo'insa kanarraa agarree jirra jechuudha nuti warri economistiin data analyze godha dataan kun argeetiin jira sample argeetiin jira jechuu kiyya kuni dhume eegagaa projektii tokko hoggaa dura laalan hoggaa analyze godhan akka faayinaansii akka investmentitti akkaan isiniin jebru akka ogummaa kiyyatti naasa'uu barbaada eega san laalan booda yaanni kun gaariidha yaanni kun bareedaadha bikka irratti guuta yookaanis kaampaniin tokko bikka akkanaa kana waan akkanaa kanaan ummataa dhiyeessuu qaba piroodaaktii kanaatiin oomisha sarviisa kanaatiin kanna eega murteesse booda yaada gaarii taacha eega irra waliigale booda yaanni gaariin san qoftiin mataansaa bikkan ga'u yaanni bareedaan fedhe akkanuma yaada bareedaa ta'eef jecha bikkan ga'u kana akka ogummatti naasa'u jira ogummaa kiyyatti naasa'u jira yaanni san bikka ga'uudhaaf waa lama barbaachisa birkii lama barbaachisa birkii lachuutu walii dhuqa birkiin tokkichisaa kan gubbaadhaa hoggana barbaachisa yaada tahee yaanni san karaa hojii jijjiiramuudhaaf hoggana barbaachisa hogganni san arraantan Oromiyaa miidiyaa neetworkii keessatti akka seeraatiin lafa gattaa'ee jira seeraan Oromiyaa miidiyaa neetworkiin akka guruupii tokko waan osoo hin ta'in akka seeraatiin seera Minisootaadhaatiin dhaabbatee jira. Kana keessaan seeraan dhaabbachuu qofa osoo hin ta'in hoogganni kun akkamitti gubbaarraa istiraakcharii isaa gabbu'a boordiirraa executive council irraa kana kee akkatti gabbuutti kanis lafa gattaa'ee jira. Yaanni dhihaate kun boordiin kunii fi waan executive counciliin kun akkamitti wajji hojjetaa fi seerrisaatii fi sirnisaatis lafa bu'ee dibeetti irratti taa'amee boordiin nama 15 keessaa qabu kan community keessaa bahe kan beektota Oromoo keessaa wali qabamee bahe akka gaariitti yaanni akka gaarii wal bilcheessu deemee keessatti haalli inni itti deemu haalli inni Oromiyaa miidiyaa neetworkiin dantaa Oromiyaadhaaf fi dantaa Oromummaa akka calaqqisu kuni bu'uuramee lafa gattaa'ee jira jechuudha. Editorial boardii qaba. Editorial boardiin kun waan irratti ulaagaa inni qabatee irratti waan baasu hunda dhiyeessuu qaba jechuudha. Gama saniin liidarshiippiidhaan if duraas akka gaariitti tollee tasgabbaa'ee akka gaariitti akka deemuuf bu'uurri guddaan tattaa'ee jira. Kuni akkamitti jabaataa deemaa if dura adeemsa keessatti jabaataa jechuudha. Amma jalqabne hundinuu. Kana ulaa tokkicha kaduraattiin isin beektan liidarshiippii waan yaanni bareedaan san gaddeebi'ee wanni inni barbaadu
hoogganaan hoogganni kun walii dhamee gubbaarraa jalqabee akkaataa ifii Hamzaa irratti hundaa'ee Jawaar irratti hundaa'ee yookaan ammoo obbo Abdusamad irratti hundaa'ee akka hin taane akka institutionalize ta'u institutiona akka ta'u kan dhalarraa dhala dabru akka ta'u tahee bu'uuraa'ee jechuudha. Kuni barbaachisaadhaatti nuti waan keenyaan ogummaa keenyaan akka jennu necessary condition jennaan. Necessary condition and sufficient condition. Necessary condition waan barbaachisuu fi waan barbaachisa olammaas barbaachisu jechuudha. Wallachuu wal qabuu qaba. Karaa keessaniin deemuu deemamma maali yaanni yaada bareedaa taachaa deebi'ee yaada bareedaa taachaa kana akkamitti deebitee institutionalize goota jechuun ogummaa hooggantoota barbaachisa je'eetiin lafa kaa'ee san hanga daddamee lafa gattaa'ee jira jabaachaa deemu jira. Projektiin san akka bikka geeru kan lammadaa kan barbaachisu faayinaansiidha. Faayinaans projektiin kun hanga fedhe liidaroota haa qabaatu hanga fedhe yaadni isaa bareedaa haa ta'u yoo faayinaansii hin qabaanne akka nama faayinaansiitti naasoo jiru yoo faayinaansii ta'uu baatte haala warri biraan cinneen bikka hin ga'u maal jechuudha. Wanni kun yoo amma jalqabame keenya jenne keenya bikka irratti nurraa guute bikka qooqadhamni nu as baase yoo jenne Oromoon hundinuu waan kana oon godhu qaba. Kiyya je'ee oon godhu qaba. Oon godhu jechuun Oromiyaa miidiyaa neetworkiin keenya jechuu osoo hin ta'in bira dhaabbachuudha qaba. Faayinaansi godhuudha qaba. Ergaan itti aantu ergaan guddoon kaniin ani boordiidha akka boordittis dabarsuu barbaadu akka nama ogummaa faayinaansii projektiin akkami sustain ta'a akkami fail godha riisarchi akka xiinxallutti koompanii biyya tana keessa jirtutti akka xiinxallutti hoggaan akkana laalu projektiin kuni amma akkaan an argutti gama liidarshiipiitiin gama ilaalcha hamaa qabaachuudhaan gama gartee ulaagaa maasitti wal madaalan dhabuudhaan hin kuufu akkana mul'atutti amma akkaataan itti kufuu dandeenyus ka'uu dandeenyus akkaataa faayinaansiidhaan kana waan akkaataa sustain godhu akkaataa walirraan cinnatti akka deemu godhuudha jechuudha. Dhaamsa tokko miidiyaa tokko asirraa saatalaayitiidhaan biyyee dabarsu jechuun waanuma akkanuma guyyaa tokko intarneetirra baasanii jalaa hafan akka hin taane jala muruu barbaade. Wanni guddaan yoo nuti arraan tana saatalaayitii saniin kafallee shut off gataa jechuun shut off biyya keessatti kadabarsan hoggaa shut off teessan boo eenyurraa bikka tammi maal'anii ba'uusan bikka barbaadamesan akka ga'u nuti oliit komitii qabna boordii keessatti kunni akkarsan hin ta'u yommuu hir'ina dhufiinsaatiin irra gargaarsaatiin ka ta'u ta'e warri boordii keessa jiru namni 15 san maallaqa isaanii walitti boosanii saatalaayita qarshii 20 baateetti kireessuu hin danda'an. Saatalaayitii tokko qofaa miti tokko wajjinoo kontiraanni wal ta'uu dide saatalaayitii lammadaa qabaachuu barbaachisa. Akka walirraan cinneen uummata Oromoodhaa ka biyya keessa jiruu fi ka biyya alaa jiru walitti hidhuu yoo barbaachise. Qooqateenya gartee gaafa dura maqdishoo keessa jalqaban san nuukaan san arraan tana
ala jirra arrantan hanga taateef kunoo nama dila kana biyya hedduu keessa jirra ummata guddaa kana yoo jenne qo'isan akka shatoof hin taane kabira dhaabbatu eenyu nuyi jechuudha. So wanni dubbii akkamitti gaama ummatachi deebisuu qofaa jechuu kan taane karaa biraatiin ammaa isiniifin as deemuu barbaada. Warri liidarshiippii warri koontentii miidiyaa Oromoo miidiyaa dabarsu akkaan isiniin jee ulaagaan irratti hundaa'u qabu dhugaa Oromoo Oromoo national interest karaa diinagdeetiinis haa ta'u karaa aadaatiinis haa ta'u karaa seenaatiinis haa ta'u ka Oromiyaa fi Oromummaa calaqqisu sanoggaa ta'e bira dhaabbanna karaa isaaniitiinis koontentiin isaasan yoo maantana isin keebila hedduu qabdan keebilli kaa isin hin taane yoo taate keebila sanbar saskaabiin gootani akkas akka hin taane akka koontentiin isaa Oromummaa fi Oromiyaa calaqqisu godhuudhaaf dhiibbaan hanga dandeenyutti gama liidarshiippii tan akka ta'u ulaagaa xaliila lafa kaayyinee jirra kunis akka gartee sakattaamee waan ni godhu kuni akka gaariitti itti amanuu qabdan jechuudha. Kun eegama tokkoon Oromoo maallaqa baasaa jechuu osoo hin ta'in maal value add gootan ani value added jennaan maal value add gootan kaampanii tokko yoo arraantana wanni inni baasu ta'uu baate namni irraa bitu namni kamiif voot godha waa bituu irraa dhabuu yookaan maallaqaan sheerii irraa bitan san gurguruudhaan voot godhaa jenna maaliif baddaan faca'ee jira ammaasiif duraas wanni kun nan profit ta'ee dhaabbate wanni akka gaarii qabu ilaaluu qabdan moodel akka NPR ta'ee dhaabbate NPR cinaansaa bajjetiinsaa mootummaa irraa dhufa arraantan Oromiyaa miidiyaa neetwork Oromoon biyya alaa jirtu mootummaan qabdu mootummaa taaksii isin gootuun qabdu mootummaa kana voluntarily taaksiif gootaniiti kana sustain godhuu qabdanii jechuudha. Namayyuu maafii keessaa ani qarshii 20 narra muramtee jirti anaatu qarshii 20 akkaan keebila saniif keebila namni hedduun keessan keebila ni qabdan keebila abbaatiin meeqa kafalu akkam ni beekti keebila Oromoo kanaafis biyya dabruu akkuma walirraan cinne barbaanna dhaamsi dabru san jala deemnee laalla yoo komoon jiraate akkaataa komiin san itti dhiyaatu dura siistama isaa lafa keenya maaliif dhaggeeffachuu qabna isin irratti hundooyne dhaggeeffachuu qabna waan uummata irraa dhufu akkaataa seera qabuun sirna qabuun dhufutti if duraaf lafa kaa'uuf teenya. So kana wanni irra guddaa wanni arraantana jala muree dhaamsiniin dabruu barbaadu piroojeektiin kun piroojeektii gizee dheeraatti piroojeektii har'a jalqabnee boruu dhiifnu miti. ABC, CNN, NBC, NPR, PBS hundani beeytan arraantana shatoof ta'uu hundan deegata kitii qilleensa irra oole. Kana akkan taane Oromoon as jirtan biyya hedduu keessa jirtan kanaaf qopheessuu qabna. Karasan qofaan kufna jeetiin akkanatti akkana mul'atutti akka ogummaa kiyyatti wanni ilaalu kana riskiidhaan analyze godhan. Wanni piroojeektii tokko wanni riskii ta'e wanni waan kana kufisu maali wanjee ilaale faayinaansiin jira. Faayinaansii sana akkamitti Oromoon kana bira dhaabbatti itti dhufuuf jiraannaa jechuudha. Kana wanni akka gaarii jala muree akka boordii tokkottis miseensa boordii tokkottis akka ammaas ogummaa nama faayinaansii qabu tokkottis akka qabeenya keessanittis ni ilaala
sanittiin irra jabeeyse isinit dhaamu barbaada dubbii isinit dheereyse akkanumaan dhaamu barbaada khayritti nagattiin isinin jaa ammallee gammada baga gammaddan projektiin kun keessaniif bikaan jaa akkanaan isin jaa nagat Dr. Hamza Galatomi haasawa bareedaa kana nama kakaasu kana godhu keetiif fayyaaday galatoo guddaa qabda. Egaa akkuma amma Dr. Hamzaan ibsetti miidiyaan kuni miidiyaa ummataa ummataan dhaabbatee ummataaf dhaabbatee miidiyaa walabaati. Yaada ummata Oromoodhaa calaqqisuudhaaf ta'a. Ummata Oromoo isin malee waan biraa hin qabu, gargaarsa biraa hin qabu. Fuulduraaf gaafa jabaatetti bakka tokko gahaa ta'a. Ifiniif danda'a ta'a. Ammaaf garuu ummata Oromootiin dhaabbatee ummata Oromootiif dhaabbatee jechuudha. Har'aan tana asuma nu keessatti gargaarsa haala adda addaatiin guuruudhaaf nama gargaarsa kennuuf waan qopheessineetu jira. Achi duuba sanitti kompiitara qabnaa ijoolleen kompiitaraan isinirraa warri kafaluu barbaadan warri kireedit kaardiidhaan kennuu barbaadan isinirraa fuudhuu dandeessi. Akkasumatti illee mana teessa warri mana dhaggeeffachuu jirtan warri as hin jirre biyya biraatirraa warri kennuu barbaadan telefoona isiniif qopheessinee jira. Telefoona san dha'uudhaan kennuun ni danda'ama. Telefoona san daqiiqaa gabaabduu booddaan isiniif dabarsa. Akkasumatti illee waan namni maallaqa kaashii harkaa qabdanis ijoolleen qopheessitanii jirti. Ijoollee saniif maallaqa san gargaaruu dandeessan jechuu san boodatti dhufna. Amma kanatti aansee dargaggoota magaalaa tana keessa jirtuun bakka bu'ee dhaamsa tokko dabarfadhaa jedha. Barataan keenya tokko guddataan tokko Abdurrahman Mustafaa Kadir jedhaniini Abdurrahman as baatee yoo dabarsite ergaa. Baga nagaa nuftanii Argatanii wanni an dubbatu baay'een hin jiru. Namoonni gurguddoon dubbatanii jiranii na dhageessanii sirriitti ayyee